صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. بسم الله جل بدر الرحمن الرحيم رحمة مسارة. الحمد لله نعم سندرا قالت عيساتي قلوب جارة. الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرحمن وصحبه تابع ثمرة جرت مكرا فرقة الناجين على نبيك خير خلق الله. فاروق ربي سنكلتي فدا يا تكي سمن برغار سفدا أمري لا فاجبا ستنرقي فدا شرين سجني عن ستنبكتا زنبيكو سرارا سيرك برباددا يا رب اغفر لنا أن كان سكدا ملكي دنيا آخرة عن ثم نبددا أهاجان كن يقدر مبكان وغني على نبيك خير خلق الله. لا شريك لك كمن واجرو موتي موت من عزيز يا جبار يا كان بريكم أركم كيرو أبا فدي شومي أبا فدي شارو غوفتا جمسي غيو كلو غرغارو نيارغون روا مبروك نتيجرو جارا كرا كيرت غرغارو كمباتي لدي كي غريجارو آمس نبيك غنجالي نرجرو جارا كيدي باتي نيجارو ejumaani laalaa hin jarjarunaaru namni kajeelchee eenyutu jijjiiru namni jallisees kan kajeelchu hin jiru adeemuun qadiiru subhaanallahi alaa nabiyyika khayru khalqillaahi. السلام عليكم يا أمة طه ربين كن يقابتكم غدا نقا غدا كدنا ننودغا إن الفاتا سيس سميع فطاها سيد سلطي من تاسك لمالتها يا إخوة الإمام وانا دغا وربين كنا في سرانا سا وفي الرادو بجون سنسيساتها من الرواي وقلوبنا سا من يسران كها تندونا دغي على نبيك خير خلق الله. معنى وقل ما دبت إله سورة الإمران بلدو قلعي آيات براج الكميشن يا أمة الإسلام قلبي بدو قي أتي سبول إسلام برمولي تي وقل ما جيتم برلو تي يوم سيسا لا إله إلا الله أنتي في يوم ننجي ربا في دمان تي جيجبوتي بيتي كنجد إلهي إنه ليس من ذلك جيجساري namni dubbatamee feermana binuufi abbarraa dhalatee gargeen kan ta'e dubbittiin kun jabduu ta'uudha wallaahi yoo laman hin firoomne hin jiruu dhagahee alaa nabiyyiika khayru khalqillaahi. aduwwiin tokkummaa dhabuu keenyaawwaa quraanatu qabnu maaliif taana gowwa rabbiin addaan faffaca'urraa nu dhowwaa mootuu karaan jiru maaliif deemna buwwaa namootni kanaa ol taasisu hawwaa garuu islaamummaan bakki dhabe kuwwaa sababni diiniin keenya ta'e afaan duwwaa jidduu muslimootaa dhabame kuwwaa lubbulummaan dhibnaan keessaa dhufa kuwwaan hin taane argatuwwaa na'uudhu billaahi alaa nabiyyika khayru khalqillaahi. صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله. sababni har'a nuti faayidaa tokko dhabne wanti nuti waa tokko buusuu dadhabne kan namni rakkina bakka isaa hin bahamne kufne malee hin beekne eessatti akka kufne waan biraan se'inaa obbolummaa dhabne obbolummaa afaanii malee waan argamne jecha ergamaa rabbiis waa tokko daganne al-muslimu kalbunyaane wal jabeessan jenne dhugaadha dubbii nuu keessa ol tufanne mukti baddaa keessatti barbadan jedhamne yoo muramee dhufee girgiddaan dhaabamne yoo dagaleen isaa walitti hidhamne yoo maaloo hojjenne kanaaf achiin bahee alaa nabiyyika khayru khalqillaahi. namni rabbiin karaa hakkiitee filate fuunyoo laa ilaaha illallaatiin hidhate
jara karaa haqiirratti wal jaallate jara lubbuu jaalaa deemee marfate namni rabbii isaatiin jecha wal jaallate kan namuu afaaniin tafsiira dubbate ta'us biyyoon hojiidhaan mul'ate yaa namni islaamummaan kun isa dhuunfate kaan dinagdee hammam dhabatti buufate haadhaaf abbaayin maanne lubbuu jaajifate hundarra kan rabbiif rasuula jaallate obbolaa rabbiif jecha akka wal qabate billaa nabiyyiirra kan waliin dhaabbate yaa namna kee baate kunuutti qophaa'ee aadaa nabiyyi kaa'u qalqillaahi yaa rabbi rahmata keetii kan hin abdadhu obboleessa islaamaa eessa barbaadadhu kan hin arga gootiin arga isaa qabadhu kan irra uummataa wajjin mari'adhu kan irra qinasaa wajjin rakkadhu kan hin gammachuu isaa wajjin hin qoodadhu kan hin kaleemaa kee wajjin ol qabadhu kan hin gabaa gaarii wajjin nagadadhu kan hin lubbuu gootii lubbuu isaa qusadhu wajjin hin beelee wajjin hin dheebadhu adutti qiyaamaan taa'een eeggadhu yaa rabbi obboleessan siiticha jaalladhu situ beeka bakkan barbaadeetti argadhu kan wajjin qiyaamaa gaaddisa dhaabbadhu awwaltan si kadhu kana yaa ilaahii malaa nabiyyika walqillaahi مترجم يا وجود يا سلال المجيد جعل كل ما أرقم جدو أركك كنا كجنورات وبوليس ربي جيش والبرباد كان درادو بتس خير وليادو كان كمجو وليرمادي كمدو ويتن مكانا قلبي فوتيادو سلا تبكي نجيتي بربادو يا رب تبايي قبض سلالتو غردا فوقيا أتي وانت تبدو وبوليس من كي غاري وليادو كان دنيا آخرة وجنين كمدو كان بديني تكم ما تبربادو كان ركو إسلام ما نكب ستيادو كونوا استعدوا هذا أمر الله على نبيك خلق الله يا نبي قرأ إسلام نبدو akka quraanni rabbii dubbate waa hedduu kitaaba tokkoon argeen jira jedhuun waa'ee obbolummaa kan waan baay'ee fiddu naan jedhe obbolummaan argachuuf taabdu ruuhii har'a dhabame musliimoota jedhu ofirraa jalqabii waan namarraa barbaadu atofee akkas taanaan abatanii dhabdu anti kun garee dubbatte waa hedduu burqaan obbolummaa bakkinni irraa maddu qalbii qulqulloofte rabbiif nama jettu qalbii rabbii qulqulloofte akkiin diddu isi walii galtee waan fagaate fiddu qalbii wal barbaaddu taanaa waliin dhabdu yaa namni muslima tahaa wal asaddu muslima akka keetiiti kan sharrii yaaddu jireenya duniyaatiif kan nama dadhabdu jireenya harka rabbii tahuu quban qabdu bakka hin abbaadhaan marrumaan guddu turabbiin qajeeltee kana caalaan dhabdu bu'aa biyya durii akkiraa si fayyaddu utuu yeroo qabdu gara isaa deebi'ee aadaa nabiyyika walqillaahi obbolummaa islaamaa seenaarraan dubbadha siira argamaa rabbiin ragaa taasifadha yaadan ibsuu deemuun itti miifadha waan deemuun keessootti naa qalbeeffadha dura ofii kan isinitti waa dhaammadha yaa ummata islaamaa meena dhaggeeffadha arrabbiin jecha hunda keessan jaalladha jecha faanii miti rabbiin koo agaadha haajaan koo kan waachan tarkaanfadha narraa kee baladha naa gaddaa ilaalee alaa nabiyyika walqillaahi صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله وبرمان دور إسلام هاتوني جري مكان كيسة من اندراني والتجارة من فهم ماداني جال ربي رتي ولي غني نبيت والجالة برسيسني لا يدخل الجنة حتى تؤمنوا جنني ولن تؤمنوا حتى تحبوا تنسني نبي جنة سين طول مني إنما اليوم هو جالتني وقلما بابا كريتيف كنزاني جرت وكين يوم إيماني رب الراحة جالتهم دوجي ساني قافت كتوتان وجل نماني قافت دعواني فبهو جل كمناني متوتين قريشي وفناني داني نبي صلاة صديق تاني أبا جال نبي قبل التوباني
أجلسوا تلقيان دمر مساني أبا بكر قبر أبا جاليني لفد أبا جالي سان دربناني دربتني ديمي دبتنا باني جد محمد كن الجما رحماني إني توكي جمع ربي نتمناني أكي فباسوني سنار سناني لولي كيسن نما متي أكيداني أجين أبا بكر قبناري داني غستي سنجي هندا إسان تمناني وتباي مشيبا تمي تدبناني فولي ساني رجي مجامداني فولي سان جيجي سانو فناناني أهلين باتي كبجي غرمنا ساني utuufin bariin galgalli keenyaani boodatti deebitati boruuf isaani waan isaan gaafatanii kunuun haadha gahee alaala biyya kaafadha galgallaayi akkumuuf baranii wanti gaafatanii miirri saahibni koo ergamaan rahmaani jinnammaaf gaafataa jedhan warri isaanii har'a akkas ta'uun keessa baba isaanii duramee waa nyaadhu siif hafte lubbuuni hin nyaadhu mana guddi jireenya isaanii ummu jamiil binte fattaaf dhufte gara isaanii hubachuudhaaf dhufte hafuuruu hin isaanii isiinis amantee jirti dhoksaadhaani bakka nabiyyiin jiranisis gaafatanii yaada abbaa bakrii shakkitee mootinnaani haati koo waan himtu koo hin shakkin jedhani daran argam jiru jetteeni ataa'e nagaadhaani achiin kaabaddaa nageessaa jedhani ajabakaa abadan hina argumaleen bulu jennaani haati kumu jamiin baatanii geessanii akkas lubbuu jaalaa wal mararfatanii waliifis akkasuma hundi isaa bunni mallattoo imaanaatu hibbul mu'miniini kana obbolummaani meetti qophaa'ee haala nabiyyikaa khayru qalqillaayi wanti namni haala jaraarraa baratu amalee jechuun akkas malee hin taatu haalli jara hundaa kan seenaan dubbatu jarri nafsii ofii caalaa wal jaallatu gaaddisa duunii jala wajjiniin dhaabbatu rakkoo alaa manaa waliin mari'atu haala kamirrattu wal bira dhaabbatu akka qaama tokkooti fakkiin jaraatuutu miidhama buleessaa kan hundi laalatu akkas turan saafaan sifti jaraa guutuun kanaaf amriin gamoo jarattiin jabaatu lolli fedhee dhufus jiran injifatu jaraa rabbii jecha akkas wal jaallatu lola keessas lubbuu kan walii qusatu kan ofii gumaachuun koo duraa taatu waa milkoofte dhufeen fidaa islaamaa taatu yaa namni taarika islaamaa qaraatu rabbiin waa taasisu nama wal jaallatu nama bakka sahabaan dhaabbatan dhaabbatu nama wal gaafatu waliif kennuufee alaa nabiyyikaa khayru khalqillaahi ummanni islaamummaa gadhaabe kaleessa yoo banannee ilaalluun gola seenaa keessa jara rabbiif jecha ta'an obboleessa mee banadhaa laalaa warraa jiyoodeessa jaalala haqiiqaa qalbii jaraa keessa mee siifan tuttuqaa mataa mataa keessa namni seeni gaafas laa ilaaha illallah keessa abbaa fedhe taanaan garbicha hiyyeessa gurraacha habashaa adii araba keessa islaamummaan fidee hunda walqixxeessa walqixxeessuu miti taasise obboleessa yaadadhaa bakka yarritti walganeessa yaa lafee har'a badde islaamummaa keessa yaa lafee har'a badde islaamummaa keessa kuwaa injifannoo kan turte kaleessa gaafa kalimaan rabbii taatu irra keessa namni ridaa rabbii barbaadduun dhageessa yoo waan guddoo yaadne rabbiin nu milkeessa guddoo yaa boleessa mee qophaan dhama'een alaa nabiyyikaa khayru khalqillaahi